duraanuu sababni miidhama kooti miidhaga keeti duraanuu wayyu edaanuu duraanuu sababni miidhama keenya miidhaga keenya. Harka fuudhee jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota Hinaaftuu Bee nageenyi fi jaalalli Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Har'as immoo qophii xiqqoo takka kan nama barsiistu akkasuma waanan argadhe tokko isiniif fidee dhufee jira. Isinillee akka barnoota irraa argattan abdii guddaan qaba. Isiniifan dubbisaa. Nafaana turaan affeerraa kiyyaa yeroo nafaana turtan like, share, subscribe gochuudhaan na bira dhaabbachuu hin dagatinaa isiniin jedha. Garuma qophii kiyyaattan isin dabarsaa. Turtii gaarii isiniin jedha. Daa'ima xiqqootu riqicha jalatti gatame. Dubartiin tokko utuu karaarra deemaa jirtu sagalee boo'icha daa'imaa dhageessee itti gorte. Daa'ima riqicha jala ciisee iyyuu argite. Fuutee mana isheetti galte. Daa'imni nyaata nyaachuu hin danda'u. Harma qofa barbaada. Dubartiin fuutee galte kun immoo hoosistuu miti. Waan gootuuf dhabdee bulchitee ganama waajjira poolisii geessite. Daa'imni laafee jira. Yoom akka harma argate hin beekamu. Erga riqicha jalaa argameeyyuu guyyaa tokko ta'eera. Socho'uu dadhabeera. Waajjira poolisii sanatti poolisiin maqaan ishee Saajin Beeteliheem Mitikkuu jedhamtu daa'ima laafe kana argite. Garaan ishee ni gadde. Daa'imni kun harma argatu malee miidhamuun isaati. Saajin Beeteliheem ni murteessite. Gadi teessee harma hoosiste. Daa'ima kana du'arraa baraaruu akka qabdu aannan harma ishee kan silaa mucaa ishee galgala hootu daa'ima karaarraa argame kana hoosiste, bayyanachiiste. Nama biraa barbaadaa hin jenne, na hin galchu hin jenne, maaltu na galche hin jenne, dirqama fudhattee ni murteessite. Daa'ima du'arraa oolchite. Kaan daa'ima ajjeesa, kaan immoo du'a oolcha. Biyya tokko namummaan lama. Galatoomi Saajin Beeteliheem. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota qophii kanarraa yookaan dubbisa kanarraa waa barattu waa hubattu jedheetiin yaada. Egaa dubartiin daa'ima kana hoosistee daa'ima kana beektee miti. Maaltu na galche hin jenne, hin beeku hin jenne. Daa'ima ishee jalaa harma mucaa lafaa argame kana hoosiste jechuudha. Kuni miira namummaati. Miirri namummaa kana qaba. Daa'imni kun garaa ishee nyaatee daa'ima ishii jalaa harma hoosiste. Nan galchuu gara biraa geessaa yookaan hoosiftuu barbaada fi osoo hin jedhin poolisiin kun harma daa'ima ishee hoosistee jirti jechuudha. Daa'ima lafaa argame. Egaa Itoophiyaa keessatti immoo kun wantoota babal'achaa jirudha. Ijoolleen keenya daa'ima dahanii yookaan namoonni keenya daa'ima dahanii dhossaadha waan ta'eef akka namni irratti hin beeknee fi kan gatamu baay'ee isaatitu jira jechuudha. Kun immoo hin gataa, kun immoo fuudhetoo akka inni du'a oolchaa jira kan jedhu jechuudha. Inni kun wanni nan irraa hubadhe maal mul'isa? Miira namummaa jechuudha. Miira namummaa nama ta'uu qofti gahaadha jechuudha. Namaaf rifachuun, laphee nama rifatu qabaachuun kana jechuudha. Miira namummaa tu har'a daa'ima kana ishee akka isheen du'a oolchitu ishee taasise jechuudha. Isinis immoo akkanii waa isin irraa hubattan akkanan irraa hubadhe isin immoo na caalatti waa irraa hubattu waa irraa barattu jedhee waan yaadeefin gara keessa isin qoode jechuudha. Sababni isaas baay'ee tokko jechuudha. Garaa nama nyaata. Har'a tokko daa'ima argachuu hawa, tokko immoo
daa'ima osoo hin beekin argatee to jechuudha. Kan akkuma qalbiitti ilaalee daa'ima isaa kana waanuma lafaa dhufte wayii waanuma akkanumaanii wayii se'ee gata jechuudha. Garuu kuni guyyaa tokkotti gaafatamuudhaaf taa'u jechuudha. Warreen akkana godhan kuni guyyaa tokko Waaqayyo biratti yookaan Rabbii isaan uume biratti itti gaafatamu jechuudha. Jalqabumarraayyuu kaasee eega daa'ima hin barbaanne yeroo ammaa kanatti teknooloojiin babal'atee jira. Akka daa'imni hin uumamne gochuun osoo danda'amu yommuu daa'imni immoo uumametti karaa irratti gatanii tokkommooyyuu jechuudha. Kan Rabbiin garaa laaffise kan ilmoo qabu ilmoo maal akka taate kan beeku namni maal akka ta'e kan beeku fuudheto jechuudha. Akkanatti du'a oolchaa jechuudha. Ani hedduu tokkoon dinqisiifadhe hedduu tokkoon immooyyuu baay'ee jechuudha garaa na nyaatti jechuudha daa'imattiin. Kan immooyyuu haati daa'ima kana harma hoosistu Rabbii umurii keessiif dheeressu ijoollee keerra si haa jiraachisu siin jedha. Baay'ee tokko waan garaa nama nyaatudha dhugaa Rabbii dubbachuudhaaf. Taateen kun immoo waanuma jiruudha waanuma dhugaa ta'eedha jechuudha. Daa'imni gatamee waajjira poolisii dhaqee haala saniin daa'imni kun du'a ooluun isaa baay'ee tokko jechuudha. Kan fuutee galtee mana ishii bulchitee waajjira poolisii geessite sunillee haa galatoomtu. Waajjira poolisii sanittis immoo poolisiin harma hoosisuu dandeessu jiraattee daa'imni kun du'arraa baraaramuun isaa hedduu tokko waan namatti toludha jechuudha. Haati daa'ima kana gatte namni daa'ima kana gate immooyyuu guyyaa wayii itti gaafatamuudhaaf taa'a jechuudha. Kun immoo lafarra yoo jiraanne waan gaarii hojjennee akka dabarru bor wanta namni nurraa baratu hojjechuun barbaachisaadha. Isiniin jedha ani kanuman isinii ibsaa galatoomaa waan afaan turtanii fi kabajamaa jaalatamaa isiniin jedha. Dogoggorri yoo jiraate sagalee koo keessatti yookaan jecha koo keessatti na of galchaa isiniin jedha. Maaliif jennaan namni tokko gaafa waa haasa'u gaafa waa dubbatu ni dogoggora koo immooyyuu naaf sirreessaa koomentii naaf barreessaa isiniin jedha. Ulfaadhaa kabajamaa isiniin jedha. Duraanuu sababni miidhama kootii miidhaga keeti. Duraanuu wayyu edaanuu duraanuu sababni miidhama keenya miidhaga keenya.